namoota hawaasa keessatti dhageetti qabaniif dhiibbaa uumuu danda'an waliin magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti kan mari'ate. Oromoo birattis ta'e Itoophiyaa keessatti dhageetti guddaa qaban tokko obbo Abbaaduulaa Gammadaati. Ajandaa marii walitti qabuu naannoo Oromiyaatti gaggeeffamaa Amo bedni wallahi barare baru gode bar media boqqollo kan jeesu dinuma jebar amma lalme nama oromo biratti jallatamummaa fi maalu Abbaaduulaa fidanii mi amma nama barattoota oromo qillintootti naqee dhukkee irraa kaasaa tureni ijoollee oromo lafarraa fixaa ture amma immoo nama hawaasa biratti jallatamummaa fi beekamtii guddaa qabu Abbaaduulaa qabsoo qeerroo fi wayyaanee keessatti qooda leencaa nama bayatee artisti Caalaa Bultumee asirratti waan jedhu innillee asirratti yaada ofii kennatee jira. Akkasumallee abbaa qabeenyaa Oromoo kan amma ofiin jedhaa jiru jechuudha. Mansuur Jamaalilleen asirratti yaada isaa kennatee jira. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo jaalattanis jibbitanis qabsoon Jawaar Mohaammed ammaa eegale bilisiginnaa kokkee qabdeeti masaraa mootummaa keessaa gadi haruutti jirti jedhu. Har'a Abbaaduulaa seenuma inni hin qabne bakka arganii fidaniituma itti maxxansan. Hundaanuu maal akka jedhe dhageessanii isinin dhageessisa viidiyoo. Artisti Caalaa Bultumee kan kalee master pilaanii irratti qabsoo Oromoo keessatti qooda leencaa baate walgahii ariifachiisaa kalee bilisiginnaan teesse irratti waan inni jee wayi dhageesse siifini maisallee dabalataan abbaa qabeenyaa kan amma ofiin jedhaa jiru Mansuur Jamaal waan inni jee wayi dhageesse waa'ee Oromoof Oromiyaa irratti haasaa mi'oottuu tana qabannee isinii dhufna. Magaalaan Dirree Dhawaa naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi. Dabalataan ammallee wanni Oromoof Oromiyaa kana akkanatti sossoosee jiru maali? Wanni hayyicha diimaa nutti lolchiisu maali? Daangaa Oromiyaati gaa Finfinneen naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi jechuudha. Waan ajaa'ibaati bar kana qofaa miti. Mooyyalee magaalaa Mooyyalee akka jirtutti jechuudha. Naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi jechuudha. Kadiironni mootummaatii fi akkasumallee kaabinoonni mootummaa walgahii kanarratti waan ajaa'ibaa dubbatan jechuudha. Waan ajaa'ibaa daawwattoota kiyya. Kanan isin dhageessisa. Haasaa mi'oottu akka dammaatan akka isin hin darbine. Namoonni chaanala keenya baaraa taatan subscribe godhaa. Akkasumallee viidiyoo laakii godhuu hin dagatinaan isinin jedha. Yaada keessan komentii jalatti naaf qooda. Waliin ilaalla maal akka jedhan artistoonni Oromoo maal akka jedhanii fi abbootiin qabeenyaa maal akka viidiyoo ilaallee walitti deebina. Kunooti viidiyoon dhaggeeffadha. Biyya waggoota hedduu lola garaagaraan as geesse dhaloota itti aanutti biyya nagaa dabarsuuf mariin murteessaa ta'uu akeekan obbo Abbaaduulaan. Yaadammoo jechuudhaan itti deemuudhaaf tan gargaaru waan ta'eef tokkummaa naannoo keenyatis tokkummaa biyya kanaatis hin ijaara. Lola keessaa nu baasa, du'a keessaa nu baasa, rakkina keessaa nu baasa. Biyya keenya qabannee gara fuulduraatti akka deemnu akka guddisnu nu gargaara. Biyya kana dhaloota dhufuuf biyya nagaa, biyya ol dandeessu, biyya guddattu akka dabarsinee kenninu waan gargaaru waan ta'eef bu'aa fidee itti amanu. Qabsoo diddaa gabrummaa as dhiyoo taasifamaa ture keessatti dura bu'ummaan qabsoo finiinsuun uummata Oromoo fi Itoophiyaa biratti jaallatamummaa guddaa kan qabu artisti Caalaa Bultumees marii kanarratti hirmaachaa jira. Oromoon kaleessa biyya kana utubee asiin gahee ammas biyya kana ijaaraa jira kan jedhe artisti Caalaa Bultumee mariin kun uummata Oromoo fi saboota biyyattiif fala waara ni fida jedha. Itoophiyaadhaaf nageenya waaraa hin fida jedhee tanan abdadhaan akka nama tokkootti. Oromoon akka baay'ina isaatti akka heddumina isaatti waan kana keessatti biyya kana utubuu keessatti ga'ee olaanaas taphachaa tureera ammas ga'ee olaanaa ba'achaa jira. Garuu gaaffiin Oromoo kun guutummaan guutuutti asirratti fala hin argata deebiin argata jedhee tanan yaada. Akka Oromiyaatti baay'ee gaariidha kan wanti nuti mari'achaa turre waanuma Oromoo keessa jiru waan Oromiyaa keessa jirudha. Namoota dhiibbaa uumuun miidiyaa hawaasaa irratti beekaman maricha irratti hirmaachaa jiran keessaa obbo Mansuur Jamaal isaan tokko. Mariif marabbaan rakkoo jiru hiikuuf itti deemuun waan guddaa ta'uu hima. Mee maaluma goonuu jedhanii mari'achiisuu jechuun kun kabaja guddaa. Mootummaan kun dur isumatu si murteessa waan barbaade. Amma garuu qoyi ana qofa miti kan murteessu biyya kanaaf dhaqaati saba koo naa gaafadha. Uummata godhu jiru immoo dhaqaa mee haasofsiisa. Akkamiin mari'anna akkamiin hojjenna jedhee komishineerota kana erguunsaa waan baay'ee guddaadha. Kana keessatti waan baay'ee mari'annee jirra. Dhaabbanni kun waan har'a mari'anne kanarratti immoo hojii gaarii hojjetee uummata kanaaf waan gaarii dhiyeessa jedhee yaada jechuudha. Naannoo Oromiyaatti waltajjiin ajandaa Egaan daawwattoota keenya akkuma afaan isaaniirraa dhagaa turtan jechuudha. Dhugaan dhugaadha. Bakka dhugaa dubbatamtetti dhugaa gargaaruu qabna, deeggaruu qabna jechuudha. Bakka dhara dubbatanitti immoo dura dhaabbatuu qabna jechuudha. Tokko taanee jechuudha. Kana jechuun dhugaa dubbatuu fi mootummaan walgahii bareedaa kana yaamuun baay'ee gaariidha. Garuu walgahii kana ufiin jaallatee, uf tahee, uf dandee
waan keessa isaatii dhufe hin seenaa kuni qabsoo hayyichi diiman torban kana gama miidiyaatiin geggeessaa jirutu kokkee asitti qabee jechuudha achi keessaa gadi guura goda keessaa bakka jiran hunda gadi guuraa jira jechuudha amma jechuudha Oromiyaa keessatti mariin kun eega xumuramte boodan ummata kana lafatti qabuuf ummata kanaan sobuuf waan tokko yoo isaan hin uumne usaatu mana dhaggeeffadha amma ummata kanaan sobuuf beeka ummataan sobuuf amma waan tokko uumanii lafa kaayanii fedha dhugaanaa ta'u fedha sobaanaa ta'u jechuudha waan tokko uumanii lafa kaayaniituma jechuudha amma boodaani kun akkanaa kun kan ummataati waan akkanaa dalalne jedhaniituma ummataan soban jechuudha ummataan sobanii ummata ofirraa lafatti qabanii jechuudha kuni waan yoomiyyuu hin taane waan deebii Oromollee hin deebifnee fi waan Oromollee hin madaalle Oromoon baay'ee amma boodani shawwadamuu fi akka duraanii san maal jedhuun hin jiru jechuudha qabsoon amma Jawaar Mohammad eegaletuni namoonni baay'een qabsoon kun yeroo isaa hin eegganne kun immoo yeroo isaa eeggatee jira akka nama Oromoo tokkotti dhaamsinu dhaamuuf barbaadnu hayyuu keenya dabalatee jechuudha obbo Jawaar Mohammadis yeroo ammaa kana qabsoo cimtuu qabsoo ajaa'ibaa qabsoo akka bara 2018 yookaan 16 san waan eegalee jiru fakkaata garuu walqabiinsi isaa ilmaan Oromoo akkanatti walqabu kuni hawaasa keenyaaf miidhaadha malee bu'aa tokko akka hin buufne hubadhaa bu'aa tokko qabsoon Jawaar godhus bu'aa ni qaba dhiibbas ni fida dhiibbaa guddaa fida dhiibbaan inni fidu kuni akkuma kana duratti nabsee ummata keenya galaafatuu fi wareegama hedduu nama kafalchiisee yoo bu'aa fidellee bu'aa fida na amanaa kana kanaaf immoo gamaa gamanaa dhagaa walitti darbaturra abbootiin gadaa akkasumallee haadholii siinqee sheekoliin biyyaa jechuudha ustaazonni hundinuu osoo silaa gara araaratti waan kana oofanii walgahii kana boodan immoo wanni gaariin ni dhufti jedhee amanaa yoonni hedduullee kanuma dubbataa jiran jechuudha maaliif obbo Jawaar Mohammad dhiibbaan inni godhu beekamaadha akka musiiban samii kanaatti gadi buutetti ilaalti bilisiginnaan jechuudha kanumaaf amma walgahii kana yaamsisan jechuudha sababa kana waan isa kanatti godhee bakka akka malee jechuudha garaa jabeessee qabsootti seensise kana bilisiginnaan bareechitee beetti amma kan irratti mari'ataa turan wanni Oromoo fi Oromiyaa maali kan jedhu jechuudha kan amma marii irratti geggeessaa jiran wanni ummanni Oromoo kun lafaanutti ka'eef maali gaafin Oromoo tamita hin deebin janiiti amma jechuudhuuf keessa mana keessa deebi'anii jechuudha akka ajaa'ibaa kanatti wal kotaasisaa jiran jechuudha namoonni qaaman itti dhiyeenyeen waan kana hordofu akka naa'imetti jechuudha gaafimmaan Oromoo ta'in deebiin maali jedhanii uf duuba dabanii kana kan fide qabsoo qeerroo qarree yeroo ammaa kana gara hundaan kaate jechuudha haguma Jawaar Mohammad bar ka jawun eegutti jirti jechuudha qeerroon jechuudha kana arganiiti isaanillee kan dafanii furmaata barbaadaa jiranii furmaata waaraa akka fidan abdii qabne jechuudha yoo karatti deebi'an akkuma hayyuun keenya yuuje karatti deebinaan karatti deebi'anii saba keenya kara seera qabeessatiin gara ifaa bilisa ta'een jechuudha ummata keenya gargaaruu fi ummata keenya rakkoo keessaa baasuu fi biyya keenya tokkummaan waloon guddisuu irratti hayyoota Oromoo dabalatee akkasumallee waraana bilisummaa Oromoo hunda waliin gatta'anii mari'atanii biyya waloo taate biyya dimokiraasawaa taate biyya sabdaneessaa saba hundaa'u of keessatti qabatte jechuudha ijaarrannee biyya tokko qabnan hundinuu darbii biyya qabaa biyya dhiisiti nuti ilmaan abbaa tokkooti kan mootummarra jirus kan ala jirus kan bosona jirus kan qabsaa jirus ilmaan Oromooti hundumtu jechuudha diinni immoo kana nutti kolfaa jira gamaan gamana taa'eeti jechuudha kanaaf mootummalleen akka nama biyya bulchuu tokkotti akka nama paartii mataa uf danda'e qabu tokkotti jechuudha paartiileen siyaasaa hundumtu jechuudha gatta'anii mari'atuutu irra jiraata jechuudha ummanni keenya gidduu kanatti miidhamuu hin qabu qabsoo Jawaar Mohammad deeggarulleen qabsoon Jawaar Mohammad amma godhaa jirulleen 100% ni milkaa'alle jedhee waan shuurii itti qabu hin qabu jechuudha because mootummaan kun hidhatee jira mootummaan kun hanga funyaanitti hidhatee mootummaan kun amma hidda ofii gadi jabeeffate biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti filannoon seera qabeessa hanga geggeeffamtutti mootummaa tokko waraanan nan kuffisa waraanan nan darbaa aangorraa nan buusa yoo jette ani dhuga jedhee hin fudhadhu jechuudha hundaafuu yoo qabsoon Jawaar Mohammad amma eegale tunillee jechuudha kan bu'aa fiddullee taate wareegama hedduu wareegama jabaa kaffalteeti jechuudha kan waan kana fiddu tana amanaa fudhadha hawaasnis kanuma eeggataa jira jechuudha gaafa wayyaanee 2016 yaadadha 2014 yaadadha maal akka taate aramaa irratti maaltu akka ta'e finfinnee keessatti maaltu akka ta'e jechuudha ilmaan Oromoo yuunivarsiitii Amboo keessatti maal akka ta'e Wallagga Dambidoolotti maal akka ta'e jechuudha Jimma Abbaa Jifaaritti maaltu akka ta'e jechuudha Harargeetti maaltu akka ta'e adda baafadha jechuudha maaliif qabsoon laaftuutti aangoon hin
argamtu jechuudha. Eenyunu Dr. Abiyyi laaftutti nama gadi dhiisu miti jechuudha. Aangoo kana jechuudha daawwattoota kiyya. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduun kun jechuudha dheeraadha jechuudha. OBN irratti gadhiifamee dheeraadha jechuudha. Ani immoo yaada ijoo yaada qulfii qofa waan isin barbaachisu yaada akka dammatti mi'aawu kayoo nyaattellee akka ajaa'ibatti mi'aawu kanan qabadhee isinii fide jechuudha isin biraan ga'e akka isinitti tolu abdii qaba jechuudha. Qophiin keenya kanarra gara goolabamutti deemee jira jechuudha. Dhuma irratti osoo keessan baane chaanala subscribe iddoo jettu san cuqaasuu hin dagatinaa, viidiyoolee laayikii godha, yaada keessan koomantii jalatti barreessuu hin dagatinaan isinin jedhe yaada keessan isinirraa fuudha jechuudha daawwattoota kiyya. Egaa waan Oromoof Oromiyaa ilaallatu oduulee waqtaawaa haala yeroo irratti hundaa'e jechuudha. Chaanala kanarratti kan isiniif dhiyaatu ta'a guyyaa guyyaan jechuudha. Maaltu Oromiyaa keessaa bahe, maaltu Oromiyaa keessa seene, mootummaa maal ta'e, maaltu itti dhufe, maaltu irraa deemi kan jedhu hayyoota Oromoo dabalatee jechuudha. Isiniif hin dhiyeessa jechuudha tokkoon isaa jechuudha. Yaada dadhabaa waan isinii dhiyeessu hin seenaagaa yaada gurguddaa, yaada ambaasaadarootaatiin isinii dhiyeessa, yaada mi'aawaan isiniin jedhe urgaawaa kan yoo dhaggeeffatte biraa deemuu hin feene mi'aawaa akkanaa kana dhaggeeffattuu hin jibbitatu nan beeka. Kanaaf chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan sabiskiraayib iddoo jettu tana xaqqi godhaatii bira taraan isiniin jedhe. Viidiyoo kan hamma isiniif dandame sheer waliif godhuu hin dagatin akka namoota hedduu bira ga'uuf daawwattoota kiyya. Qophiin keenya kaafan itti fufu kanarraaf qopheeffanne asumarratti kan goolabamu ta'a. Qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.